عليكم ورحمة الله وبركاته. جالتم توتا في أرتوتا فينا بقى نجا نويد الاسم جتشاجا اسم تيمنا جرا كما خيسن أسمانو جا مالي في باجي تكجرو اسم رابن جرا أكاسيتي كما خيسن أستيمنا جرا وري مالي بدي كليتو وري جتن نجرتني والله نجرتن دوار في دوغا وليهم فرمان بدو أكمورما جتسني مي نمني توكو hangartee killee maaliif battee jettanii jechuudha viidiyoo nan duraan dalaguu ture jalatti maaliif battee jettanii komentii barreessitanii yoo jiraattan badhaasa qabdan na bira akka jettee jechuudha. Asumaanuu gaa baga gartee jechuudha har'a iida guyyaa meeqaffaadha guyyaa afuraffaadha. Akkasitti baga ittiin isin ga'een isin jaa garuu silaa namni maaliif battee jee nama gaafatu waan bareedaadha jeetiin abdii qaba. Itti garuu gama kiyyaan baay'ee takkaan isin raabate. Asmanu na ofalchaan isin jaaru mootiyaa haalaaf keessa jirtanillee akkasitti nageenyi yaa kan onnee irraa burqee isin bira haa gahu isin jecha akkasuma gartee egaa baay'ee takka walirraa bannee jirra garuu immoo ammaaf gara keessan as deebinee jirra killeetuuf mee warri killeetuuf jettan mee lakkoofsa tokko naaf tuqaa dhugaa rabbi warri dhugaan na jaalatan lakkoofsa tokko naaf tuqaan isin jaa akkasuma egaa akkanatti kunoo bobbareenne akkana shaajenne gama keessanii dhufne isinoo gama keessanii akkam jettan mee yaada qabtan kubantii jala naaf kaan isin jaa warri killee maaliif nurraa badde mee viidiyoo gartee adda addaa diraamaa haa taatu biraankii haa taatu nuuf dalagii warreen jettan kubantii jala naaf kaa warreen ammoo gaa gartee akkasuma argaa kiyyan feene yoo warreen na jibbitanis asumaanuu gaa mee waan isin barreessitanis ilaala gaa dhugaa rabbii angaa garuu gama kiyyaan والله إسن رابطه يا أسمانو ديفما إسن جا باية تكن إسن رابطه ما نفيك حال ما يروبي جناماتو أدا نو بكيسا ونين إسن رابطه أكنت يجورا أدا نفاجئسه أكسومجا أنا لين يجورا جواله هي نتورا بديه كسبوا دانيس كسبوا يجورا أما يجورا كره خيسان خان نديب سه جواله نيس ورث ديبي hamilee nama qotachiisaa jechuudha. Maaliif wanni hamileen si qotachiisu waan ati gartee hawaasa keeti jechuu baay'ee gareedha. Hawaasa kee biratti hawaasni kee yoo jechuudha si jajjabeessee bakka ati itti baddeesse barbaadu baate kanuma faadhaatu hamileen qabsee nuti isa kanatti nu barsiise. Garuu gaa isin nu jibbitanis nu jaalattanis nuti gama keessan dhufnee jiraan isin hin Oromootiyyaa. Bakka jirtanii nageenya kiyyeega isin bira haa ga'u gaaraaf laggeen qaxxaamuree isin bira haa ga'uun isin jaa Oromootiyyaa kan biyya adda addaa keessa jirtan bakka jirtanitti fayyaa isinitti haa ta'u isin jecha akkasitti wallaahi baay'ee takka isinirraa waan bannee jiruuf asumaanuu gaamee karraan tanagaa viidiyoo xiqqoo takka qabaddee waan hin gama keessan dhufe yooni jechuudha viidiyoo tanarratti killee maaliif baddee jettanii jechuudha isin hedduu takka jechuudha na jajjabeessitanii maaliif baddee jettanii akkasuma warri jechuudha hamilee natti gootan gama keessan as deebi'ee qophiidhaa waan hundaanuu qophaa'eetiin gama keessan dhufee jira mee hamilee teessan ilaalan isin Oromootiyyaa arra boru kan jenne inshallah bismillah rabbi wajjin waan isin gartee duraan isin bu'aarsu turree isin qofachiisu turree jechuudha gamuma kamiinu akkasitti amma garuu gama keessan dhufee jiraan isin Oromootiyyaa akkasitti gaa baay'ee takka gara waggaa takkaa fi wayii addaan bannee waan turreef mee waggaa tokkicha kana keessatti namuma gartee nu yaafatu garuma fedhee nu Facebook haa ta'u akkasuma YouTube haa ta'u mee warreen nu yaafatan nama na yaafatuun ilaala jeetiin Oromoo ta'e akkasitti jechuudha kanatti kana hunda kanuma gartee jechuudha social media kana ilaallee kumatti teenya ilaalu jira Oromoo silaa garuu wallaahi dhugaagaa Oromoo tanarraa gartee bakki dheetu numa hin jirre malee silaa Oromummaa tana mulqanii lafa kaa'anii akka mataa biyyatti natti dhaga'amaniitiin wallaahi yoo ofirraa murtee lafa keessa maaliif nuti hanga yoomiiti hanguma gartee gubbaa jechuudha jirru wal gaafannaa Oromoo dhugaa rabbi gaafuma gartee nuti waadaleene isin qofachiifne isin taphannu isin nuti waltanii jechuudha akkasitti jechuudha rakkoo nuti keessa turre balloo nuti keessa turre hunda nu iyyaafatan gaafa nuti garree ammoo gara gartee eegaa kaameraatiin gama keessan dhufne akkasitti
rakkoo teenya bal'oo teenya hunda arguu turtan nu wajjin qooddatuu turtan garuu har'a immoo waan nuti keessa jirru isaan sun maal keessa jiran jee kan nuyi yaafatu baay'ee takka dhugaa rabbii hin jiru jechuudha dhibbaa dhibbatti. Nama keenya irra guddaa maaliif gara Facebook haa ta'u gara YouTube haa ta'u namni tokko gaafa duraaniitiif yoonii fi nama gartee bohaarsuu ture nama kofalchiisu ture nama bashannansiisu ture inni kun eessa badee dhiiroo isa dhabamee maaltu isa qunnamee jee namni gaafatu jechuudha. Kanarraa Oromoo dhugaa rabbii namni kun nama gartee duraan sooshaal miidiyaa irratti beektan isin kofalchiisu isin gammachiisu rakkoof bal'oo isaa waliin dhugaadha nama kamuu waliin yoo rakkoon isa mudattes akkasitti waliin ni qooddanna. Oromoon arjaadha Oromoon kamuu arjaadha jechuudha. Oromoon uummata kanneen jechuudha irraa fi duuba hin deebine dhugaa rabbii yoo dubbanne garuu akkanatti nu dagatu beeksaniiti hamilee akkana jabsee har'aan tana dhugaa rabbii meegaa inshallah waan gartee isin jettan asumaanuu yaada isin koomentii jalatti naaf kennitan laalee inshallah bal'inaan walitti deebina jeetiin abdii qaba. Kanarraa mee warri gartee jechuudha akkasuma diraamaa akkasuma yoo feetan biraan keessa akkasuma waan nama kofalchiisu nuuf dalagii killee dhugaa rabbii waan isin duraan dalaguu turtan san baay'ee takka nutti tolaa yookaan nuuf hin taane warreen jettan koomentii jala naaf kaan isin jaa garuu immoo akkasuma killeetu kan isin ilaalaa jirtu kun arnumaan jechuudha har'a yoon kaleessa jechuudha amata tokkoof waa badee dhufe har'aan tana gaatee beetiin jedha garuu onnee uummata Oromoo keessaa ni jira jeetiin abdii qaba akka mataa rayyetti asumaanuu gaayyoonni fi gartee isin illee nuuf oolchaan isin jaa baay'ee takkan onnee irraa isin jaaladha. Akkasuma akka isin gartee ni jajjabeessitanii abdii qabaa jechuudha. Kanarraa gaa maaliif wanni nu barsiisee jiru biyya namaati namni kun yoo gartee tattaafatee ni jiraame waa hedduu wanti hin ta'in habibee kiyya hin taatu jechuudha. Kanarraa gaa nuti garuu gaafa gartee jechuudha akkasitti dhufnee gama keessan isin kofalchiifnee isin taphachiifnee takkaa jechuudha dalagaa dhiifneen beeku dalagaa teenya dalagaatuma akkasuma as deemnee isin bohaarsinee isin bashannansiisu turre jechuudha. Kanarraa hamilee gartee uummata keenyaa uummata Oromoo duuba gaafa dhabnee nama nu gaafatu gaafa dhabnee bannee achina fuullee ni dandeenya jechuudha. Maaliif garuu haa ta'u haatee sigoraa haa nyaattu coraa jeega haatee sigoraa haa nyaattu coraa tateessaniituni dhiisi garaa kiyya keessatti yoon dhiifadhee dheera naa hojjaa dhugaa rabbi as deebi'ee garuu guyya takkaa fi lama isin wajjin kokkoflee isin wajjin bashannanee isin wajjin yoon taphadhee abdii guddaan qabu jechuun amana akkasitti inshallah bal'inaan hundaafuu waliin jirra. Qophiin kiyyaa kaniin arraan tana qabadhee isiniif dhufee kana fakkaataa inshallah garuu maaliif egaa arraan tana akkumatti jechuudha waan gartee dalagaa teenyarraa gartee ijaazaa qabnu yookaan raahaa qabnu akkasitti gattaa'ee uummanni hiyya kun akkamitti na barbaadu dhabe akkamitti na hiyyaafatu dhabe yaada jehuun gama keessan arraan tana kaameeraa hiyya kaadee isinitti dhufe jechuudha. Akkanatti kun bareedee shaafataa isiniif dhufe jechuudha. Akkasuma warreen gartee gara YouTubaatiin baay'inaan gara gartee Facebookaatiin duraaniif gaafa duraanisanii gara YouTubaatiin namni hedduun baay'een nu beekan Oromoon baay'een nu beekanii akkasuma garuu gara Facebookaatiin waa hedduu akkasitti beekumtii hin qabnu silaa immoo gaafa gartee akkasitti YouTube irratti akkasitti dareenu sun YouTube irratti dareenu arraan tana asin jirru jechuudha. Arraan tana feemasiidha nuti jechuudha arraan nama feemasaa jechuudha. Dhugaa rabbii maaliif namni jechuudha gara gartee Facebookaa kanaan baay'ee takka hordoftoota baay'ee namni qabu nama wal gartee walitti dhiyeenya baay'ee qabu namni gartee gara Facebookaatiin hedduu nama hubachiisu ture hedduu nama bashannansiisu ture. Nama kun namni ilmi namaa kun jechuudha waan qabatee sooshaal miidiyaa kanatti as ba'u qabaa jechuudha. Aartii kamuu abbaan fedhe waan qabatee sooshaal miidiyaa kanatti asiin bahuu qabaa jechuudha. Akkasuma gaa nutis wanni gartee jechuudha duraan gara YouTubaatiin qabannee gara as baanee akkasuma tokkoffaarratti diraamaalee baay'ee dalagne garuu biyya namaa keessatti teessee diraamaa fa'aa dalaguun ni jabaata akkasuma biraan keessa dalaguu turre
akkasuma waan hedduu dalaguu turre jechuudha. Obboleeyyan keenya kan gartee jechuudha wajjin gartee YouTube akkasitti dalaguu turre kun addaan facaanee kun jechuudha biyya galee kun bakka namuu jechuudha wallahi dhugaa yoo dubbane namni gaafa sin gartee YouTube waliin taleenu tokko bakka takka jiru jechuudha asuma faffajeetuma numa jiraachuudha garuu bakka jirtanitti nageenyi kiyya kan onnee irraa burqee isin bira haa ga'uun isin jaa dhufee onnee teessan liphaa jiru isin jaa oromootiya akkasuma warreen tur wajjin dalaguu turres akkasuma gaa salaamtaan xiyyeetta onnee irraa kaatee isin bira haa geessu isin jechaa akkasitti kanaaf kan kana fakkaatanillee inshaallah akkuma gartee duraan dalaguu ture sanatti illee deebinee ni dalagne jeetiin abdii qaba inshaallah kan gartee fagaates bakka jirutti nageenyi fayyaan itti haa ta'u inshaallah ka jirullee gaa aswaanuu gartee warreen viidiyoo xiyyeetanaa gartanii gaa waan dur waliin dalaguu ture dabarsine san yaadattanii akkasuma akka naaf gammadan abdiin qaba jeetiin amana takkanaatiin isin jira gartee gara feesbuukaatiin na beekan gaa nama tokko jira gara feesbuukaatiinis akkasuma as dhufeetiin jira gama keessan ulii arra booda arra osoo hin jenne boroo osoo hin jenne gara feesbuukaatiin waan gartee uummanni Oromoo ittiin gammadu ittiin bashannanu qabadhee gama keessan qabadhee dhufee qophiin kiyyaarraa anin qabadhee gama keessan dhufe kana fakkaata inshaallah hanga qophii biraatiin walitti deebinutti Oromootiya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.